hin beeka. Maal jechuudha? Sagalee dheeraa jechuun maal jechuudha? Gabaabaa jechuun maal jechuudha? Sagalee dheeraa means um, long sound, and then Okay. sagalee gabaabaa is a short. Okay, how do you form a short and long sound? By using a consonant or a vowel? A vowel. Aye. Dubbachiftuu meeqaa jira? Mina. Hmm? Dubbachiftuu meeqaa jira? Uh, Dubbachiftuun afaan Oromoo meeqa? lama. Dubbachiftuun meeqa? Kana jechuun vowel. How many vowels are there in afaan Oromoo? Oh, five. Shan. Inagaa. Okay, shan jedhi. Shan. Isaanis maaliif maali? A, E, I, O, U. Sirri isaan kana akka gaariitti irra deddeebitee yaadachuu qabda. Kanaafuu dubbachiftuun lama sagalee ni dheeressaa tokko ammoo ni gabaabsaa jennee miti. Eh, Haala saniin ammaan tana dubbisa kana dubbifadhuuti qilgaala kana dalagaa deema. Maal jedhamee okay. dubbisa kana? Jechoota sagalee dheeraa fi gabaabaa mallattoo Mallattoo kanaan agarsiisi. mallattoo kana fayyadamee agarsiisa jedha. Asitti amma fakkeenya nu dalagee jira laal. Jecha asiin jira. Sagalee gabaabaa yoo ta'e as jalaa akkas goona. Yoo ammoo sagalee dheeraa taate as jalaan goona jechuudha. Saniifuu amma jecha kana dubbisa fakkeenyaaf. Maal jedha kun? Arra, Dhara. Dhara jedha miti. ara, Sagalee dheeraa araya. qaba moo gabaabaa qaba? Dhara kan jedhu kun sagalee dheeraa moo gabaabaa qaba? Gabaabaa. Saniifuu amma asitti Sagalee gabaabaa. gabaabaa jalatti maal goone jechuudha. Akkasi mallattoo itti goone. Kan lammataa kana dubbisa ammaan tana. Xaafii. Sirriidha. Amma xaafii jecha jedhu kun sagalee dheeraa moo gabaabaa qaba? Dheeraa. Kanaafuu asitti dheeraa jalatti mallattoo itti godhaa deemna jechuudha. Now you have to do the rest of them in a similar way. Dubbisi. Sadaffaa dubbisi. Okay. Adu'a Mee jedhime akkamitti dubbiftame kaname? is duuda. Kun amma akkamitti dubbifama seete? Duudhaa. 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 Duuda. Eh, Mee isaan hunda guutuu akkaan siifin dubbisa akkas akkaanan dubbisu dubbifta. Kuni duudhaa. Duudhaa. Kun ammoo tapha. Duuda. Tapha. Quba. Lootuu. Dhama. Nuugii. Raafuu. Cidha. Haya akkasi dubbisa amma kana. Duuda. Duudhaa. Dhaa. Tapha. Haya. Duuda. Ah, Tapha. Ayyee. Quba. Sirriidha. Lootuu. Bareedaadha. Baay'ee gaariidha. Ama. Dhama sirriidha. Nuugii. Bareedaadha. Raafuu. 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 Sirriidha. Raafuu jedha akka itti aanu. Ceeda. Baay'ee gaariidha. Saniifuu ammaan tana duudhaa ka jedhu kuni sagalee gabaabaa moo dheeraa qaba? Sagalee dheeraa. Saniifuu asitti akkana goona. Tapha ka jedhu sagalee gabaabaa moo dheeraa qaba? Gabaabaa. Saniifuu as jala goona jechuudha. Quba ka jedhu sagalee dheeraa moo gabaabaa qaba?
gabaabaa, Kunis as jedhata. Lootu ka jedhu sagalee dheeraa moo gabaabaa qabu? sagalee dheeraa, Baay'ee saniifuu kanaa sikkoona. Dhama ka jedhu sagalee gabaabaa moo dheeraa qabu? gabaabaa, Sikkoona. Kayitaanu nuugii sagalee dheeraa moo gabaabaa qabu kun? dheeraa, Baay'ee asiin goona. Raafuu sagalee dheeraa moo gabaabaa qabu? dheeraa, Baay'ee. Hidha sagalee dheeraa moo gab- gabaabaa qaba? gabaabaa, Gabaabaa baay'ee gaariidha. Okay. Baay'ee sirriitti dalaydee. Ni beektaa hiikaa isaanii maal jechuu akka ta'e? How many of these words are you familiar with their meaning? um, Kan beektamee natti himi kaati beektu keessa. um, qubaa, Aya qubata akka quba ni beekta. Kabira kabira um, kabira kan beektan beektu. be, I hope you know tapha. oh yeah, tapha, Aya raafuun beektu amma. raafuu, sleep, No, that is raafuudha san. Kan maatiitti sleep is kana laalsallaa raafuu. Raa jee akkas raa raafuu. Raafuun ammoo waan biraati. okay, Raafuu. Kan mantanaa raafuudha. Okay garaagara. Aya dhara jechuun dharan beektu. uh, Sooban beektu. Sooba jechuudhaa fi dhara jechuun they are synonyms. Okay? okay, Kanaafuu sooba jechuun maal jechuudha? lie, Sooba. Xaafii yoo hin beektu? be, Xaafii means simply teff which is used for making injera. You know that? yeah, Eh. Duudhaa yeroo jennu garuu it is simply custom of the given folk. Tapha ni beekta. Tapha jechuun maali? to play, Play jechuudha tapha jechuun. Aya kana him. qubaa is fingers, Yeah. Sirriidha. Fingeridha. Lootu beekte? lizard, Yes. Dhama biyya jennu maal jechuudha? Dhama yeroo jennu garuu sometimes yeroo horaa fa'aa yeroo nyaatan juice jalaa boosan ni jiraa miti? Mina, juice, yeah, when someone eats sugar cane, there are two parts. The juice that we swallow, the other part bagasse that we spit out. That juice in san dhama jedhama. Sigale? yeah, eh, Kuno, nugi. Kana beekta? sunflower, Yes. Sunflower. Raafuu jechuun garuu raafuu akka ati reefu jette sana osoo hin ta'in kana laa kun. Kunoo laa. Si mul'ata? mm, Maal jechuudha? yeah, eh,
Si galee? cabbage, Ee, kaabeejidha. Okay. Cidha jechuun ammoo hubatte? marriage, Ee, marriage, yes. Okay. Amma si galee mi? eh, Akkas haala kana irra deddeebitee ilaaltaa? okay, Ayee minaa galatoomi. mm, okay, eh, Galatoomsee namni tokko siin jee maal jettan ati? Himbeeku. Atillee galatoom. Atillee galatoo. Akkasii. Ni barataa suuta jettee barataa? Hai.